jilbeenfadhu kayti. Atamitti jilbeenfadhu taate mangisiidhaan mangisii Dubaayin. Dubaayitti mangisiidha malee fitiree tokkummaa tiree warra Dubaayitti mangisiidha malee jilbeenfadhu kayti. Tokkummaa dhiisi ilaa daqiiqaa sukundee keessatti balleessaa jilbeenfadhu naan jedhin halaafisii ta'uu gitan badeen si balleessa. Wallahi badeen si balleessa. Dhiisi. Biyya Dubaay akka inni gumuun beektaa guyyaa lama buli. Har'a mana kireeffadheen qabu bakkeen bulaadhaan mallee garuu ati dhiifama mana qabattu. Hayyee amma jilbeenfadhu birrichan si gaafadha waan naara tokkummaa wal kabajoo wayyaa Ahmadiini hanbeemata guddaadha ati tokkummaa wal fudhaa kottaa naannanii kana deebidee dhufe kabaja kenniif. Akkas kunuudha. Ammallee si caal amma Mubaarakiin caalta malee miidiyaa kana hin caaltu miidiyaa isa keenyaan caaltu Mubaarakii fi feemasa guddaadha malee asitti feemasa. Asiliin na kabaja ati attamitti na kabanja asiliin Mubaarik hundi jira na kabaja feemasa. Attamitti na kabanja. Asiliin eenyunni? Asiliin eenyunni? Hin beeku ana asiliin. Oromoodha Ahmadiin maqaa koo waameen namni Ahmadiin hin tuffate tokkummaadha quba qabaadhaa anaa miti la akka Ahmadiin na ragganne tokkummaa malee. Eeshi birrii keessi gaafadha birrii keen irree gaa jilbeenfadha achi dhaqi jilbeenfadha. Uffanni kun kabajaa qaban jedhee bar nama mootummaa hoogganaa nama biyya hoogganaa uffata keessi naffanni sedhi ifama na gaafadha achi dhaqi. Ilaali argaata miti ati ooloo isa keessa dhaabatte nuti mootummaa ajajaa argaata miti kana dhaabnee irree keenya dhaabnee dhumne caccabnee biyya ormaatti jira bar. Akkamitti cabsine ma? Kunoo goota bira jira bar goota bar kiyyaan godinyaa gooti bobboleessaa bar. Ilkaan kee cabsine. Isaa miti. Anaa miti walaa anaa miti. Godinyaadha. Ana walirraan dhoowween. ጓደኛ ጎት miti. Bakki wallahi ጓደኛ ጎት. Ilaa gaala. ጓደኛ ጎት qabamee maaraatii keessatti. ጓደኛን koo si yamma si fuudhee dhaqee barandaa wajji si gateen deebine konkolaataa isaatiin. Ilaammee sana rakkoon qabu sana warra qaba warra isaa biratti attamitti nu bulchee dhiiraa warra si. Isa immoo ani laa maddiiniini hojii irratti hin jabeessa laa. Bakka barbaade qottoo hojiin qabaa onnee dheebe hojiin nan geessaa waan ta'e sappoorti nan godhaa kanan godhe sanan godhe jedheen dubbadhu. Anan dubbadhaa kanan godhe jedheen. Garuu mana immoo fuudheen galu manatti. ምክንያቱም አነማ ባለት ዳሪዳ አድመና ኮጅኒ የሮን ደበርሳ ታይታኒክ ይጅራ ፍቅር ይጅራ ሰነሰና ነመብረት ደበርሱ እንደንደሱ ይጓዳ ስሪ ሲገለ ዲሪ አድመና ቀቡ ዲረ መነት ፍረተ ትንገሉ ዲረ ደዩሲ ስሪ አከሲ ሙባሪክ ነረሳ ጅርተ ከን ከሙባሪክ ማ የሮን ናቺ ጅሩ ኳት መናሳ ካይሮርቲ በር ካይሮርቲ መናጅርቲ 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 Maayiraati jirtu. Ahmadiin waa'ee birrii keetii kabajaani mana si cufsiisee si fidee birrii kee gaafachuu dhufte tokkummaan jilbeenfadhu siin jedhe kabajan beektu dhuguma wallaahi kana booddee ati mana godhumnaan mana kiyya fuudhu godhaa gaayis. Jilbeenfadhu wallaahi jilbeenfadhu gabareetti ma tokkoffaa ati haati manaa keetii mana jirtu soomiraan biyya jirti gaafa siin boolee dhaabtu yoo biyya boolee dhaabtu. Birrii keetii gaafatamuu dandeema. Tokkummaa ati waa'ee birrii kootii dubbadhu. Birrii kee irree guufanii dhaggeeffadhu jilbeenfadhu kayti. Attamitti jilbeenfadhu taate mangisiidhaan mangisii Dubaayin. Dubaayitti mangisiidha malee fitiree tokkummaa tiree warra Dubaayitti mangisiidha malee jilbeenfadhu kayi. Tokkummaa dhiisi ilaa daqiiqaa sukundee keessatti balleessaa jilbeenfadhu naan jedhin halaafisii ta'uu gitan badeen si balleessa. Wallahi badeen si balleessa. Dhiisi. Namni na kabajaa ta'e jilbeenfadhu naan jedhan. Wanni kun kabajaa qaba. Ayyee harka kee lacheen ol fuudhii seerrabsuu nan balleessee dhiifama naa godhee dachisi qiyyayyee jilbeenfatanii. Qaama seeraatii hin arrabsine qaama seeraatii hin arrabsine wallahi qaama seeraatii abaan maallaqa illee hin arrabsine tokkummaan maallaqa kan koo gaafachuu idee inni illee hattuudha mubaarik illee hattuudha lamman jedhaa yoo walii galtee maallaqa kan koo nyaattee baddee dheen dubbataa ture maaliif aaree miira keessa galee maaliif dubbachuu idee laatti tokkummaa maaliif hattuu akka nama baafta. Kana dubbachuu kaleessa sii beellameen ture hayyee amma kana siifan dubbadha hayyee achisi harka kee lamman ol kaasii waan an seerrabseef nan balleessee. Singawadha wal. Tokkummaa egootuma. Anni gadda kaleessas. Oromoo baasaa turte akka Oromoo turte. Dha. Gadda kaleessas akka Oromoo baasaa turte akka Oromoo irraa dabsitee ijoollee shamarraniitti mannaan si lolaa ture. Dhugaadha kun dhugaadhuma rabbisitti hima. Si loleera waa ijoollee shamarraniitiifis. Maaliif ati na nyaachuuf si nonoo baaftu si nyaachuuf si noo baason. Jireenya mataa keetii jiraatta. Miskiinaatillee yeroo baay'ee ijoollee sagalee taata. Garuu ijoolleen maal naan jedhani gassiitti ijoollee shamarranii guurratee birree irraa guurratee Gruppiidhee birree ijoollee irraa nyaataa jedhanii maqaa si tureessaa ture. Fayyadatti mana jechuudha. Ani immoo isa rabsaan ture. Maaliif dhugaa mariitu sitti maal? Garuu addaa yoon balleessee jiraadde dhiifama guddaa balleessa kiyyaa naamatti yoo natti muufattee jiraatte dhiifamu.
waanan si arrabseef yoon sitti balleesse miti. Waanan si arrabseef afaantu na albayee dhiifama naa godhi jedhi. Laa tokkummaa dhaggeeffatutti hima. Dhugaadha si seennaan. Wallaahi tokkummaa guyyaa tokko sitti miidiyaa haaraa dhugaa kee balleessu hin jedhu. Dhaggeeffadhu waan Guyyaa sitti tokkotti- waan kee abadu. Dhaggeeffadhu. Jedhi Maayet. maal sitti naan dhiisi jetteen. Alaamee dhiisi ani namaan hin bulu beektaa kiyyaatti si balleessuu barbaadnaan sin balleessa jedhee nyaanni dhiisi hin jedhe kiyyaadhaan. Si balleessuu barbaadnaan sin balleessa jedhee jedhee. Egaa maaliif qabsoon gaardii qaba beektaa asii gaardii bira jira ati miskiina garaa keessaa waan kun qabdu garaa nyaatte beektaa. Saba utuu wayitii Ahmadiin wajjin iccitii dubbachuu akka hin danda'amne meetta miti. Achi maanii maka kunoo dhiigi. Du'ee badee itti naasoo waan isuma asitti siichi jira. Dhiifamatti darbi bakka. Dhiifamatti darbi. Amma dhiifaman waa gaafatu bakka. Amma ani tokkummaa wanti itti himu yoo mufattee jaatte yoo mufattee jaatte natti hin mufatin amma kana waan ta'eef akka dhiifamatti gaafatu dhaggeeffadhu. Ijoollee gassiira jiran kana fuula godhaa jiru. Achi siqiitii waanan si arrabse nan balleesse. Afaantu maal ba'e dhiifama naa godhi. Ijoollee waraabbatinaa sagalee kana waraabbatinaa dhiqqoo waraabbatinaa hundi keessan waraabinaa dhiqqoo. Nam tokko waraabee gadhiisnaan. Nam tokko waraabbatinaa laatti ittoo keessan irra sitti quba wallaahi nam tokko waraabbatinaa. Tokkummaa ati miskiina yeroo baay'ee miskiinaa dubbatta dhugaa dubbatta na aarsite areersi arrabse afaantu naal ba'e dhiifamu. Ishi Mubaarak birrii isaa maaf ittiin kennine birrii isa irraa hafe maal gochuufi qabattee teessa. Mubaarak Mubaarak kunoo si dhowwachuu fedhii argitee birrii kee kennuu fedhii hin qabu. Mubaarak maaliif Mubaarak miti godhatta birrii isaa maaf ittiin kennitu isa irraa hafe maal gochuu dhowwatta. Jedhamee bilaala. Kana bilaala. Musa rumah si kecil lah kan gitu nih lah kan bilang kamu di jalan. Argataa tokkummaa. Maaltu rukutu? Bakka kana laa uummata Oromoo jecha xiyiitii sharafee dabarfatte xiyiitii snaayipariin beekoo tokkummaa waa'ee snaayiparii akkamitti. Isuma gaafa snaayipariin maa inni isuma gaafa rasaasa dheerii. Rasaasa dheerii dabarfatte kan. Kun uummata Oromootiif jecha laa. Okay. Mubarak. Koy Mubarakin birike gafanna. Mubarak. Birike kennun qabu bar argite situ fide miti Mubarakin natti. Kuno gama yero na. La Mube. Inni ilal birike nyaate La tokkuma magariyaatti jenna. Birrii kana hin baasu taanaan. Qo'itanii maa dhaggeeffadhu qo'itanii maa Mubaarak birrii Ahmadiin kana saf ittiin kennitu taanaan Samaarii torban si erga jechuudha. Sin balleessa miidiyaa kanarraa dhugaa rabbi birrii nan fuudhaan isitti kenne Ahmadiin itti kenne sarraaf wanti borsaa kaattee teessuuf hin jiru obboleessoo. Birrii isaa kenniif lafa buluu hin qabu bakkee bulaa jira waan nyaatu hin qabu waan dhuguu hin qabu taa'u hin qabu sii galee birrii isaatti kenna. Sababiin inni Mubaarak tokkummaa ta'e ta'uu tokkummaan jibbame bara. Sabab Mubaarak namni jibbe miti. Wallahi. Mubaarak baneessa jibbe bara. Okay. Mubaarak dhagaarte miti birrii isaa irraa hafetti kenni. Maa borsaa kaattee teessa maa. Birrii 1,500 isaatti kenni. Diraama jechuudha. Birrii 1,500 isa kan kuma maannoo kan paaspoortii irraa hafe san. Maal godhe ifitti kennisa maal isitti kennine gaafa duraa 500 inni itti dabalaa 1,000 itti dabalaa jedhaan turreet. Maa mucaa siifte bakkeetti. Sirri miti. Ijoolleen bira namatti guyyaa namatti mana keessa gadi baasanii bakka itti gatanii bira. Ani yoon bule taanaa laafii galee nama barbaada bara. Tokkummaa bakkeen gubaanatti jabaate. Mubaarak hin dhageessu ati. Batee jira kunoo. Mubaarak birrii Ahmadiin kennitamoo hin kennitu walitti gadi baanallee. Mubaarak. Ila. Oromoo. Dhaggeeffatanii. Argitee gaalaal. Ani ajandaa irraa na dhaabee dhaggeeffadhu. Gadanitti ba'anis jechuudha. Amma ajandaa biraan qabadhee jira argite. Dhufee mi'uutii qabatee birrii Ahmadiin jedhee dhufee mi'uutii qabatee argite. Birrii kee 500 borsaa kaatee ati waan nyaattu hin qabdu bakkee bulta iddoo oltu hin qabdu inni mana isaa keessa bashannanaa oola jechuudha ijoollee irraa fuudhee birrii argite.
Mastoqiyaa ta'u tokko jiddaa tiraabalee na waamedha. Jiddaa tiraabalee naan jira mucaan tokko na waamee buufata tikeetti ijaara. Wallahi birrii bana mana kennaatti nyaata nyaadhe birrii dhibbaa shantama fudhatamee. Mubaarak maa birrii isaatiin kennitu ati maa innati birrii isaatiin kennine Mubaarak rakkoon kee maali? Maa keetii birriin nama ta'u sitti erge keeseeti moo maali birrii isaatiin kennitu Mubaarak? Ilaa kan isu uffatu kan uffata dhaabadhu mas isu uffata dhaabadhu. Si tuffate miti si tuffate birrii kee nyaachuufi dhattee garaa isaa keessan waraantu ati. Na waraana kun biyya seeraati akkamiin waraana si garaa dhibbinni kun mana qayyaratee baratu soorate mana qayyaratee. Oh ispoortii baratee dadhabee mana qayyaratee ispoortii argee dadhabee. Oh man ispoortii sinduweetii kitee torba naannaa ture. Si amma nama garaa isaa sana qannasaadhaaf ispoortii galee silanni. Isaan sinduweetii torba naannaa ture jedhe bargaraan dhukkubennaan. Isaa maaliif ennaa samiiraatti baaboo kennu akka ermii mucaa kakuu jennaan tokko jira Dubaayin kana konkaan tokko jechuudha. Akkasatti maa iddeema ennaa baaboo baatu Mubaarak. Wayyoo koomantii mana sanaa Amadiinitu Amaariffa beettee dubbiste. Maal akkasatti maa iddeema sayyuu? Mina ayinati sawiyyeen maaliif muudii balleessa? Mubaarak birrii Amadiinitti kenni dafi. Mana qayyarate daa Mubaarak. Mana qayyarate sodaate. Amadiin sodaate mana qayyarate. Natti natti deette boroo sanatti si buusennaan. Mana Mubaarak natti deette. Barbaadin na beebar. Okay. Mubaarak birrii isaan kennitu ati? Gaafa Samiiraan deessee badheen. Achumaan barra deemee. Achumaan barra. Gaafa inni simina. Inni mu mana ni mu Amadiin si sodaateera nan shakka himee nan shakka. Baajuu beetti baajuu jinnee naa jedhu. Baay'ee jinnee. Maal goona re'aa Amadiin kun osii jalaa waachuu dide situ fudhatee dhufe miti? Maal goona re'ee tokkummaa dhagee badhaan bakkeen bulaadha birrii nyaata. Raggataatti darba kaa. Amadiin gargaaree Oromoo na gargaaruu dide bar ambakkeetti rakkataadha. Birrii isaa kuma 500 Mubaarakiin kennituu fi Amadiinii. Maaliif birrii si dhowwatanii maal gochuu birrii kee kan saasee moo? Laa sadaqatee bulan jettuun geemmi qabatee bulan birrii geemitti walitti makatee taree harkatti wallee laata. Dhowwachuuf malee harkatti waliin dhaane bar. Dhowwachuufi bar. Maaliif soraa rabbiin qabu imaanii qabatu. Maaliif uummatarraa funaa namaa ati qabdaa dalagataa jirta Amadiin dalagaan qabu ati ijoollee fidaa jirta birrii ijoollee nyaattee dhowwataa jirta obboleessu kana Amadii itti kenna. Waan nuti walitti funaan. Tokkummaa dhaqee yoomna keessatti addaraasha fayyaa ijoollee manatti qulfeeruusa birrii nama bitatti keessaa ture. Hokunas Dubaayin keessatti. Ijoolleen qaraamaa mootummaa keessa galtee. Wallaahi laatiin qaraamaa mootummaa keessa galtee ijoolleen mukaalafaa keessa galtee naan baritti qulfeeruusa birrii nama bitatti keessaa jirti. Ijoollee lama jiraayyuu? Eeshi. Akka salphate Mubaarak salphate amma gabaa salphinaan abbisi yaaba ijoolleen. Sin balleessa Mubaarak birrii Amadiin kennisu taanaan sin balleessa imanu. Birrii Amadiin ilaa Amadiin dhagee ilaa boodumaaf jechuudha. Nan balleessa mucaa kana booda irra dhutee kana nan rabsine jechuudha. An nan balleessa dhugaarra. Yaa birrii keen kennu taanaan nan balleessa jechuudha. Shakki laafii shakka. Baduunsaa baduudha. Mubaarak sin balleessa dhugaa. Birrii isaatti kenna. Wallaahi Mubaarakan illee tokkummaa wajjin dhaabbatee sin balleessa lubbuun si baataan immoo bakka si argetti. Ammallee jireenya jiraanne warra fuudhee taa'ee beedu nan argine malee lubbuun si balleessa. Fidii maallaqa baasi. Murtii qabatteen taa'anii fidii maallaqa baasi. Ila argitee sobee birrii reegaan hun jedhaa ture sobee amma argitee ilaal. Ilaammee amma maal goona tokkummaa dhageeffadhu daabboo tasa mana keenya dhufa beektaa daabboo keessa kaa'etan. Qoy miisejinaa barreesse qoy miisejinaa barreesse maa barreessa Amadiiniin gadi buusii birriin isaa hojii maalitti fa'i birriin isaa. Asiin keessaan natti hime. Miiraatti abdiin jedha. Maal keessaan barreessa Amadiin. Amadiin maal keessaan barreessita Mubaarak. Birrii Amadiin bahe guyyaa lama booda kenna. Guyyaa lama booda hin ta'u wallaahi hidha kennita. Maal akkamitti guyyaa lama sadii booda kennita maa? Harratti kenni birrii isaa. Birrii isaa harratti kenni. Maal nyaatee bula amma boori guyyaa lama maal nyaatee jiraata? Wayi si tuffataa moo inni miyuutii qabatee taa'u maanni? Mubaarak. Aboo Mubaarak waa'ee birrii isaa nutti himtu ati? Argitee namichatti ilaala akkasii si tuffatu. Abaaruu? Itti cabsi hin qabaa abaarsi kee naman qabaa? Eetel. Wallaahi hin qaba. Abaaruu Mubaarak kana. Mee lamman tokko irra baasi. Mubaarak maallaqa kun itti ta'an gommaan makiinaa si'aa nyaatu. Cabi. Dhaltuudhaan keessa hin biqilin gogi. Garaan gadi bunni na taata. Qoy obsi amma bakka. Qoy amma xiqqoobsi. Ani kama to grade chino. Amansa Amadiin kana nan sodaadhe Mubaarak siifan sodaadhe. Namni na ko kitee
Simballeessa jechuudha. Amma kan godha ree si didee kunoo si jalaa dubbachuu. Mubarak. Ay jira koy si banda wala Madinatti kaara koy. Gadi. Oromoo rabbadhaa sagaleen. La ustaazin keenya tabara. La ustaazin keenya tabbootiin keenya tabara dhage bada. Mubarak abaramee baduu deemaara. Narkatti abaramee baduu deemaara. Narkaa nyaatee dhugee. Garaa dibbinni godhe dhukkubsatee naan lukkuu bitee itti keessaa ture. Keekiin bitee nyaachisaa ture. Hadhanni barandaatti nagatee. Bakkeetti guyyaa nama. Birrii namni walitti qabeetti kenne si Kinaafuu waan kireeffatu qabu. Birrii namni walitti qabeetti kenne si dhowwate. Bare tokkummaa dhaggeeffatu. Ruuza bitee manatti nyaachisaa ture bare. Lukkuu. Keekiin manatti keessaa bitee ture. Gurbaan galatan qabu. Harka koo keessa nyaatee beena kan bara. Nama tuffata isayyuu nama tuffata. Maasa shera buudhaani. Dhagaa walitti hima. Maasa shera buutiin. Sillee kana ustaam laashi nama hundaa walitti namuuse bara. Hawaasa hundaani. Abdaa Haashim arrabsiisii sitti hojjetanii jedhee si arrabsiisiise. Sirriitti hojjetan jedhee maasa shera buu. Oorantuun arrabsaadha. Arrabsi maasa shera waan arrabsee jechuudha. Nama hundaan si kutee fixee diina sitti toree. Diina toree fi. Ofii nagoolee ta'a. Abdiin illee kan natti qaaleessuma. Abdiin illee waan natti qaaleessuma. Isatu qabsiise dhugaadha. Isa ni kan baqabsu balaa kan qabsiisuma. Mubaarak. Balaa itti qabtaa jechuudha. Amma bitta nana jeessa marti nyaachisa dhee garaa nyaata bitta marti wengim daabboo keessa kaa'ee itti kenne dhegee. Qoricha tuutaa birii mee qabbita birii koon hin birdee daabboo keessa kaa'ee marti keessaaf jedhee garaa nyaata naannoo wallaahi. Qorichaan tuutaa jira biyya kana. Jira. Wallaahi jira. Maqaan qamaa jira. Daabboo keessa keenya nyaachifna. Ila qoricha tuutaa namni utii raawwee qoricha wallaahi. Maatii keessatti qorichaan tuutaa nyaachisee miti waraabamee naa dhufe kee tulas jiru wallaahi ijoolleen viidiyoo waraabdee naa argitee naan arge Ahmadiin waan akka naasaa harta miti. Argitee. La Mubaarak hinduu najjee komtu wallaahi. Mana hoteelaatti si nyaachisaam. Mana hoteelaatti si nyaachisen itti sergee si nyaachisee jeessa yoo ta'u maal oon kennin. Mana hoteelaatti ramadee asii gadi baatee mana hoteelaatti nyaattee dhuma dhibbeetti karaa kiri karaa kan geerru rigoo ciifta. Dhibbeetti yoo immoo diddee maallaqa kan goonaa kafali. Kenni maallaqa koo. Maaliin maallaqa isaan kennitu Mubaarak? Ahmadiin sarara diimaa darbeeraadha. Maaliin maallaqa isaan kennitu? Maallaqa danda'an qabu dhiisi tokkee qaraas mucaalaa hojii qal'aduun barbaadu. Nama hunda keessa namni narrabsaa jiru ana. Si galee isheen narrabsu sodaata. Ahmadiin akkam funyaan kee qabee of si kabachiisu teessee ilaalta. Wallaahi Mubaarak yoo marti si nyaachisin ana Ahmadiin miti. Mana hoteelaatti bitee yoo natti sergee nyaachisee karaa kee ruurii kana akkatti kuttee jirtu si gochisiin. Daalattee jibbitee. Har'aa duuza narkaa nyaattee birrii narkaa bittee keekiidhaan. Tokkuma maaf ijoollee Akka qullaatti naannoftee. Dhiisi bareeda dhiisi. Ayittaayi hin tuffatame Ahmadiin hin tuffatame bara. Hin tuffatame birrii isaan kennuudha uummata irratti. Uummata irratti birrii namatti kennu. Tokkee qalli dhiisiif itti mee birrii 2,000 malee kumaaf 800 birrii 90 ergitanii dhibba guuteetan toof itti kenni shufeeritti kenni birrii 10 kenni gargaaree arrabsa maara mucaa kanaan. Digeera ilmaayyuu birrii isaaf kenni bakka meeqa sirkattaaf? Farankaan tokkoon argatu jiru qileesseen. Meeshaa jira Diraama kuma tokko daratafe. Diraama kuma tokko. Diraama kuma tokko daratafe. Paaspoortiin meeqaan kennataama silaama? Paaspoortiin kuma 500. Toofik Dedoo eessa jira? 500 fi hin kennu jedhaa maal goona yaa Ahmadiin hin kennu jedhaa. Darsumaan si kaffalteeti birrii taaksii. Birrii taaksii ana kaffale. Eenyu? Isatti kaffalchiise. Mubaarak. Eenyu? Mucaadha. Dhibba lama kenneef. Dhibba lama baastaan natti numtu sin geessaan. Hin baasiin kun duuba sana daqiiqaa 11. Kumaaf Mubaarak tirbii namaa kennee reekii jennatee daawwitu. birrii kumaaf 700 Hin baasiin kun duuba sana daqiiqaa 11. Birriin koomi jedhee tirbiitti kennee. Gaafadha birrii 130 qofa fudhate. Jambar makiinaan hin baasii dhufee si fuudhuu danda'a ture MC. Makiinaan hin baasii dhufee si fuudhaa. Gaafadha amattu keessee birrii 130 qofa fudhate mucaan. Miskiinni ganama keessee fixee fi galgala guyyaa zuurii booddee fide jechuudha. Birrii 130 fudhate amma immoo birrii 100 harkatti kennameeraafi dhumeera. Birriin kee asirraa qabeen jiru namicha nana. Wallaahi kana booddee du'aaraatti an birrii harkaan hin qabu Ahmadiin. Si galee. Mubee. Birrii kuma saddeetti gurame namaadha. Nama hedduu abbaan natti kenne fidi. Okay. Paaspoortiin kee meeqaan galmoofti Ahmadiin? Dhaabee tokko. La kuma sadii osoo natti kenne kuma sadii Dhaabii naan jedhaa kamittan dubbadha dhaabeedha. Ahmadiin. kuma 500. Paaspoortiin galmaame.
Eda arkaan idaa tokkummaa ati harka kennisiisuu jette si wajjin si gargaaree harka kennisiisee nan attas deebisee nan Ilaa hojii naa rabsaa tamiti. Qoy. Dhaggeeffadhu. Galatoom. Dhaggeeffadhu. Paaspoort. Qoy. Paaspoortiin maali kuma 500 ta'e Galatoom galatoom galas. Yaa? 900 maaltu kuma 500 godhe paaspoortii. Paaspoortii kuma 500 itti kaffalee jira mucaan paaspoortii na gombare jettu. Lakki immoo 900 gabaa biyyaatiin adda Amadin la Amadin baasii jirraas. Dhaqeen baasiitti si kaasasa hawwate diddeela. Geesse. Dhaggeeffadhu. Wallahi kata tu miti wallahi kerana ke ruri kan gede beda tidak kata kabilan. Mana gitu aku dapat. Itu dia apa dia mata. Iso. Tinggal saya ada malah kanya teh kuve ke. Bar nama keki nya tadi makna orang teh benda kan ubi bar. Gana korra. Kuve teh kan ada ruri ko jisen nana cut. Ruri bete. Wa me bete tine ya jatuh. Lah ati. Oke rogaani qabaa dhaan asuma tambiraa hafee mucaa kana bira. Maas itu video biasa tare. Fidyaan La birrii koo nyaatte jedhee halkan guutuu guyyaa guutuu naan rabsee naan fidee dhufe. Amma akkana godhaafi tokkummaa. Tokkummee amma dhugaa dubbachuudha miti mucaan kuni erga ana wajjin hiriyummaa jalqabee guyyaa tokko waa nyaata naa bitaa kana naa godhaadhe nama kadhatee hin beeku. Hojiidhuma hojjetataara. Digalee uffatallee guyyaa guyyaadhaan jijjiiraaraa hin bitataa zannataa fo'aa jedhee nyaataa fo'aa jedhee birrii argataa jira. Mucaan kun kan inni rakkate namni mana jaazaatti isa fudhachuu hin danda'u. Maaliif mana jaazaatti isa fudhachuu hin danda'u? Amaddiin laayivii ta'a, beeksisa garaagaraa hojjetaa, viidiyoo editii godhaa miti. Wantoonni akkasii akkasii kun jireenyas akka mana jaazaa jireenya harree wal keessa jiraatan mijatuuf sigalee keessootti feemasiidhasii. Akkamitti feemasiin naqee nama 31 wajjin shintibeetii tokkorra ta'a. Inni ulfaata miti? Shintibeetiin namni 19 diidamni fayyadamu feemasiin tokko. Ani yeroo gaali qabaadha arfaa bu'eera mucaa kana bira hafeera. Indeemin koo Mubaarik. Mubaarik indeemin koo. Rabbi si nama keessumaa obboleessoo. Bilibsi haa godhu. Mere jatuh ko sa cuba. Mubaarik indeemin koo. Obboleessoo ani harkaadhiidhaa birii kuma sagaltamatti ergitanii kuma lama guutee birii kuma 10 baasee rabsamaa jira. Nama hunda keessa anaan rabsaa jira. Egaa tokkummaa yaada koo ammaana bichisiise laa yoo rakkoon Amaddiin hiikamuu barbaadde. Elaa yoo rakkoon Amaddiin hiikamuu barbaadde yaada koo ammaana bichisiisa. Amaddiin shintibeeti shaaworii mana shaaworii qobaasaa barbaade. Sigalee saamunaa abbaan arge dhiqatuun dhiqachuun barbaadu inni. Shaampoo abbaa arge mataa miiccatu mataa isaa miiccachuun barbaadu. Yuusi? Sigalee ramti mana namni 19 keessa jiraatu keessa jiraachuun barbaadu. So kuma tokkoon isa bira jirutti. Kanuma sirrii godhe kamaan waan bareeda godhe. Kuma tokkoon isa bira jirutti kumni 4 dabalamee manni kan ji'a 2 kaffalamee saafeen qodaan manaa bitamee guutamee taa'ee editingii isaa hojjetaa piroomooshinii beeksisa hojjetaa haa jiraatu. Akkasii miti yaadni kan kennu guddaan. Akkasii Mubaarikiin ol deebisaa. Mubaarik maaliif birrii isaan kennu safe jedhere maafiin kennu jedhere. Mubaarik akkan guddaadhuun barbaadu. Nama kan barbaadu yeroo baay'ee natti qabsaa. Amadii bira qabulee natti qabsaa. Hinaaffaanis jirti. Natti naafa. Samma soqaa deemee hojjedhu. Hinaaffaanis bucuu. Maaliifi? Hinaaffaa qaba. Eeshaa maal godha reekunoo situ fidee dhufe miti dawwalee fidime kottu birrii koo kenneedhin. Qoyi nan dawwalaafi. Amma yoo inni irratti naqaafee qoyi. Amma mana fooloo godhaa guys. Mana fooloo godhaa. Taap godha manas fooloo gochuun dagatina. Itti dawwalee fidi birrii edhin. Anuu birrii kuma 10 isii dabarsee bar. Mubaarik dhuftee akka konkookitii tabaaftamu dhufeen karaa durii keessaa gadi yaas. Amma dhuftamu nuti. Itti qabeeraa qoyi manni baa qoyi. Bilbilati bilbili. Galchiin. Injiru keessan galcha badeeyo. Joon godhaadha. Injiru ngoon. Eessatti galcha badeeyo. Yoon ilmoo isaarraa namamsiin ilmoo daa'imarraa. Tisanii haaltan. Akkasin jedhin. Wallahi. La wallahi namamsiisa. Amaddiin na bira yeroo jirtu la. La wallahi namamsiisa. La. Namamsiisa. Waan hin arrabsinii kabajaan Koye kayyatani ma. In ajjeesini xiqqoodhuma dhayi dhiisee xiqqoodhumaan dhaatuma ajjeesu wayyaa. Wallahi Mubaarik kun jechuun. Mubaarik gil
Mubaarak. Sagalee keessatti deebisee. Daawwatee waan du'as. Namichi tokko ni dabar. Tokko ni dabar. Amma maal si godha ree? Birrii kee dhowwatu? Murii qabataa nama ni godha. Isa barkan mataa nama naa ol bu'u. Amma maal kee godhe? Maal jedhaaniin? Itti dubbadun. Akka mucaa deebisiriin. Atoo darrabsaattaan ni naaroo. Intaan nama nama wallaahi arinna. Laa si waraana ittaaniin si najjeesa ittaaniin. Maas ispoortiin leen jee bare. Abra raamee tokko mana jimii gara birrii bitee deebi'ee bare. Birrii mas ispoortiitti bitee. Amma biritti bare. Kubbaa taphatu dhufee nu biratti. Jiddaa kan tiraabeelii kana galchi. Jiddaa tiraabilii. Jiddaa tiraabelii galchi tokkummaa. Jiddaa tiraabelii. Abadiin waan madhuka galchee ayyee ishi harkisee ayyee. Jiddaa tiraabelii galchi. Aboo harkiseera Mubaarikii waan madhu harkiseera qabatu ka qoy ka qabatu ta'e harkisee. Qabatee dhufa irraa foloo gochi foloo kuma tokko wayina biraa waa. Maa birrii keessa kana yookiin namaan jiru akkamiin reetiin arrabsaa jirta harkiseera hin qabatu ka maal goona ree. Bijiddeessee si habaasu bismillah harkiseera hin qabatu malee abbaa xahaadha miti. Taadhee. Hin qabatu harkisee bara. Ilaala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhamu bee. Ilaa suuraan natti ilaala. Tokkummaa ilaala. Tuffii ilaala. Sirra jiru sana galchi. Akkaawuntii kana raaffattee fi maallaqa godhin na galchi. Ani sekinnetti amaatti jirachuu deema Oromoo dhiiseen jira. Dafee amma galchi. Sirratti. Akkaataa. Bakka keessaan baa bakka wajjin taphataa miti keessaan baa bakka. Taphataa jiru bara. Itti bilbili gochuu maallaqa ku kenneet. Oi. Ube, dhuftee maallaqa koo kennitaa bakkee muraadhaan dhagee barsiima. Ilmoo kee irraan si dabarsa. Tokkoffaa mana hoteelaatti marti nyaachitee garaan kan kee bahuu kee naan jechuudha. Reeffa kan kee biyya si galchi. Tokkoon immoo qottooti maallaqa kan koonaa kan dafii galiiti. Amma inni itti bitee jechuudha ilmoo maallaqa koo kennitu. Yoo du'u adawwatu. Yoo du'u. Okay, Mubaarak birrii isaan kennituu fi ati. Gaafata Mucaa kana wajjin qalbii. gaafadhu dhufeera kunoo. Mucaa kana wajjin qalbii kan qallachiisiniiti. Birrii kaleessaa 1000 qabxee akka argitan tokkummaa. Maa birrii meeqa si biratti hafe si biratti? Laa birrii natti ergame birrii meeqa kana bicha naa baasa. Maa diraamaa 3,500? Lakkii. Waa dhibba shan jechuudhaan. Kumaa 500 bari. Abdii keetachuun natti ergan 9,000 qofa naqee qabe. Koy. Ati yeroo tokko kuma kennaa jette yaada keenya jijjiirtee isa? Ammayyi jee goyaa mata. Kenneeraaf 10,000. Kudhan hin dhowwatteere. Kudhanii isa kudhanii jechuun 20 kennaaf jette kudhan kennite kudhan dhowwatteere Mubaarak. Birrii 9,000 qofan na bira ga'ee siin jedhee abdii waan madhu. Maali siitiin jira ka birrii 3,000 diraama 3,500 sitti ergame miti maa? Namichi birrii kee galchuun qabu maalan godha reer? Tokkummaa dhageeffatu an bakkeedhaan bulaadha wallaahi bakkeedhaan bulaadha si galee yoo illeen gadi baasatte baattee bakkeetti naqataatti si galee ani mana Birrii kee kennaa jiru maal godhu reen? ishee attamitti maal Oromummaan waan hafa godhu manni Oromoo waan hafa godhu yoo inni Oromoo isa sii godhe Mubaarakii nyaachifnaa nuti isa Oromoo waa godhe sii kenne? hamma Mubaarak maalitti taati bakkeen bulaadha ilmoo qabda mana hin qabu shaantaan koolaa kun suuqii namaa keessa ilaalaa kun laalan tokkummaa laalan. Kau kasih saya. Mubarak hojii keenya Mubarak akkana hojii bakka itti hambifte. Suuqii namaa keessa ilaalaa kun fakkaata miti shaantaan kun caamaan. Bakka waa keessaa fuudha. Keessa hin jiru miti birrii. Laa waa tokko kiyyaa waan tubboo nama dalagatee bulu wal kiyyaan maal taate. No, birriin keessa jiru miti. Birriin keessa jiru miti. Laa kiyyaan takka waan namaa tubsiin jedha beebi. Nama dalagatee bulu bari. Birriin kee keessa jira moo hin jiru isa qofa irratti bati rakkoo hin jiru. Birrii waa tokko Birrii isaa fuudhannee isaa Birrii maal qabaan? Birrii qabaa utuu birrii qabaatee sin kadhataa. Jiddaa tiraabeelii birrii bala utuu naa bari. Siyaan uumisaan nyaataara. Eessa kute galchee hin kaane jiddaa xaa'aan maan galchine ijoollee xaa'aa galchee hin kaane.
Jiddaa tiraaviliin uyyuu 500 waameen 300 dhoowwatee 200 qofa kenneefiif. Si jiddaa tiraaviliin itti godhetti malu. Mubaarak birrii safe eessa jira birrii nafe tokko ta'us lama ta'us. La jiddaa tiraaviliin sirriin ma kenne mirbirin mendaa sirrii ma sabe. Dhibba lama lamaan hin beeksisaa lama sogaa. Eeshi Mubaarak birrii nafe tokkos lamas eessa jira ree Mubaarak. Isa guys. Toofi kaleessa birrii 800 feena bira jiran jenneen ni toofi faantu. Toofi keessa nan baqate bar. Birrii wajjinii walii galanii hatanii. Aboo uummata kana walitti funaannetti kennee si dhawwatan gaa Mubaarak isiin dubbachuu dideera maal goonure. Maa Mubaarak Toofi fi Mubaarak walii galtee qabu quba qabdaati. Toofi illee jammareedhaan waliin jammaraniiru. Taabsaa godha gaayis. Eeshi quban qabu namaan. Anna jammaraniiru bar. Dhugaa'ee. Wallahi makasiidhaan kutuu jammaranii bar walii galanii nyaatanii birrii. Okay. Nama saamaa jiru jechuudha. Nama saamaa jiru Okay. Amma malloore. Tarkaanfii irratti fuudhan uummanni Oromoo tarkaanfii irratti fudhatu yookiin kennuudhaan Mubaarak yookiin immoo suuraa viidiyoo 90 irratti hojjetamu fuula irraa qabaachuu Oromoon. Viidiyoo jedhu kottuudhaati Oromoo itti qabsooftu. Viidiyoo jedhu kottu. Tokkummaan nuti siif habitu dubbii kee. Maa isatu waan matee dhufe kaane birrii isaa kenneedhaan jira. Tokkummaan immoo dhimma keenu qajeelchuu taanaan dhimma hawaasaa isa kamidee. Dhimma hawaasaa kan fuuldura dhumma tokkummaati. Ati ilmoo hawaasaati. Ilmoo hawaasaati. Kan Arsiiti, kan Baaleeti, kan Shawaati, kan Jimmaati. Innan si yaa'iru kun gurra kee kana bira darbaaraa siifi miti innan yaa'iru kun. Maaliif naaf fuunii naaf atoo akka namaa baaftaa tokkummaa mataa Kunoo darbeeti. gaafataan jira Mubaarak situ fide ilaal Mubaarakitti birrii sii kenninee jirra. Birrii nuti sii kennine birrii Dubaay 3,500 Mubaarak miutii qabata maal goonuu hime kunu birrii kee nyaatee kenna. Mubee maayii muutiidhaan kaane. Mubee maayii muutiidhaan kaane qoosummaatti fide mubee. Kaane dhennu fi Addunyaa barbaade beektaa kaane mana naaf ijoollee sanii kan baane keessaa fidee malee fayyadu illee gadi baafne. Bareedu illee qabsine. Wallaahi salphifna. Mubaarak salphattaadhis. Wallaahi Mubaarak na salphisa lakaan qabu. Wallaahi laazim mataa hin beeku. Wallaahi laazim. akkasii miti. Na salphisa Mubaarakin. Dhaqeen barii cabsee gadi baafne wallaahi. Maa Mubaarak marratti tarkaanfii fudhattu ati. Mana isaatti tarkaanfii fudhan jedhee ijoollee bahee addaraashaa qabaa dallaalaa baran quba qabdaati. Okay. Gayyaafa maariin naqame. Gadi yaasa ijoolleen gadi baatee qulqullatti uummata seeraatti. Naman dhaatu ijoollee ittiin ofii. Sukuriitii baangalee fi inni mindaa kafalee eega. Sukuriitii qabaa Mubaarak. Gaardii ajajjii qabaa bar gaardii biraa qaba kanatti of dhaata qabaa Mubaarak yeroo baay'ee. Nama seequu qabu malee. Ijoollee isaa gaardii kan eegu hedduu. Okay. Gaardii tajaajila jechuudha. Gaardii tajaajila barbaadaare. Kana asaroo barbaada bakkeetti nagate. Wallaahi Mubaarak akka dhiigatu tusu. Wallaahi laazim tisenaalta. Tarkaanfii uumaa asirratti fudhan. Tarkaanfii uumaa. Ijoollee galabbati viidiyoo irratti waraabe kottu galabbati deemi. CID irratti keessaa fi qoy. CID manatti keessaa fi qoy. Ijoollee sanatti CID keesseen gadi yaasisan immoo wallaahi. Wallaahi laazim. CID keessaa. Alla gadi. Maa birrii kee maaliif hin kennu ni qoy maa kan saasee moo? Mubaarak. Mutii raawwatan battu. Mee waame ana jalaan dide mee waame. Tuffii bar daangaa darbe Mubaarak. Daangaa darbe. Ofii keenya galchi. Hattuu nu fira lakunu lammaffaa kunu. Leenjisaa Mubaarak kun. Mubaaraktu leenjisee gadhiisi. Ammatti viidiyoo deemee irratti hojjedhu kotu Mubaarak irratti Oromoo na argu. Sana booda dubbiitti darba. Asirratti taa'anii hojjedha qoy. Hojjedhu. Tokkitti kaadina. Laa isa guddaan hojjedhu. Isa guddaan hojjedhu. La xiqqaa hojjedha qoy. Kanaan sagalee ta'e. Dhiisi Mubaarak namoonni darra dhiisi. Wallaahi hojjedha qoy. Wallaahi Mubaarakiin si wayya. La wallaahi Mubaarakiin wayyu. Mucaan kun mucaa musiibaadha. Mucaa jijjiirama kan qoy. Nyaachuu kan dhuguu kan kunatti naafamu. Ilmoo namaatti jira kanaan. Hojjedhu viidiyoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jara obboleewwan keenya kulli marti ijoolleen mana gurgurtee lafa gurgurtee biyya irraa baatee dhufti biyya kanatti maatii jiruudhaaf jijjiiramuudhaaf. Inni sukuriitiitti ramadee barri itti qulfee ijoollee sirnyaa galchee sukuriitii baangaaliif inni itti ramadee mana qulfee qixxaataa jira. Anas immoo akkasuma dheengadda bakkeetti rakkadhee ture ammas maallaqa uummata Oromoo irraa walitti sassaabbatee garaarurrii godhee ciisaa jira. Uummanni Oromoo hundi keessan fooloo miliyoona lama kana dhaqaatti irraa kaawwadhaati. Bakka jirutti ajjeefamu qaba Mubaarak Musammaa. Ambaasii Itoophiyaa yookiin ajjechaa irratti fudhachuu yookiin immoo hidhuu kan viidiyoo kana seerguraatiin mootummaa biraan illee geessisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suuraa isaa qabdaa. Ijoolleen mana Tokkummaa maal taateet mucaa kana boolloo buusuuf yaadi.
Suuraa qabdaa suuraa safaa fayyadee irra kaa'i suuraa isaa irra kaa'i. Kaawai. Tokkummaa. Oo. Warahmatullahi wabarakatuh jira obboleewwan keenya qulleeffatti Ta'uu ijoollee warra irra kaa'i suuraa isaa. Kaada. Hojii lama qabdaati sila. Ani koto akkatti baneetan hin beekum lammaffaa banachuudhaa dee. Naa bani barnaati tokkumee kan biraa. Naa bantaa. Zambana. Situ fataa Makana mana kawan bari. mana follow godhaa ijoollee mana follow godhaa hundi keessan guys. Fuula korra kaayachi. Agata. mana gurgurtee lafa gurgurtee Okay eegalabattee bakka post godhi. Post godhi. Ammoo kan biraa tokko immoo dabalee irraa of eeggadhaa dhiisi. Okay Tokkummaa assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Urjii qo'isi deebisa. Ajandaa kana dhiistee ajandaa biraan fiddooti. Maa mubaarak teenyu godhe bare mubaaraktu nu jeeqe. Mubaarak maal godhe? Birrii mucaatti kennu dee birrii an eeggata. Dubbinaa maddiin hin dhufu. Dubbii maddiin kana dhugaadha seerii moo muuditti qabaata. Akkaan inni kun nama tokko qabu maddi namni ilaalu isa kana. Tesla dhiisee. Ati lamaffaan nu feeree too hidhe doo. Amaddi maal keen fuudhan? Mootii irra jira. Irra sabsiboollee tanas. Toofiqiinis gad deebisi. Viidiyoo tokko dalagee. Amma maal keen fuudhan immoo maaliin fuudhan otti ergee natti ergee mubaarak. Suuraa tokko gad deebisi. Tokko Maaliin qabsinnati. gad deebisi toofiqiinis. Toobe. Kiyyaanis Amma mubaarak birriitti na ergi. Birriitti na ergi nama mubaarakitti birrii keessi hin ergine yan. Tokkummaa dhaggeeffatti hima. Toobe kidadoo walii galtee qabu. Wajjin na jammarani mubaarakii fi toobe kidadoo maaliif ana malkaatti miidhuu barbaadu. Toobeetti erga birrii hatame takkaana bira dhufse taati. Takkaa maddii maal kan itti tefti na yaa'u taate. Birriin keessa kam taate isa mubaarakat himo mata mubaarakat tootti na galchee naatti galcheega. Yeroo kaan makiinaan ol gadi fuutee naan deemta. Gaafa inni birrii hatu dhuftee fuutee. Situtti manate ammatti na galchi na geessu naatti ti galchee faaturaa sitti agarsiisiyan. Mubaarak muutii dha. Ita naate immoo gaama sitta manate osoo gaama sitti itti na galchee na galchee. Muutii dha mubee. Muutii dha. Mubaaraka himuteera. Tuffii kee qaba mubaarak. Amma kan biraatti nyaachuudhaaf qophaa'aara. Yoo kan biraatti nyaachuudhaaf inni tolfataara ammas mubaarak. Laa maal tolfataa miti amma ashaboo nyaachifnaati. Ashaboo nyaachifna. Galchaa caalaa amma galchaa guys. Tokkummaa. Rabbi suraadhu bakkee mul'ata beektaa. Wallaahi rabbi suraadhu tokkummaa. Maa mubaarakii waami ka kunoo. Baasiin muutii dha baasiis. Mubaarakii miti irraa baasi. Mubee. Ilaa ammaa maddiin. Maaliif natti roolisa jedhama malee maali. Maddiin amma ati nama qeeqaa taa nama arrabsaa taa mubaarak. Laa anarraba dhiisime. Mubaarak si kasa zuubiyaa. Bayi maali uduraan isaa kaasa maal nama kaasa ximbalaa saamii kana bayi boo. Jika zuubi atamu gabbar tadi maal gabbar. Waggaa meeqa garbummaa yaala uummata Oromoo ooltaa ture. Uummata Oromoo sayyuu na qabsiisan. Sayyuu na qabsiisan wallaahi. Irratti bilbili. Irratti bilbili. Randa walaabi. Maa namichi kun qiyaamaa ta'e rabbi yaa rabbi ati maaliif nuti dhiiftuufi gaafa itti lolchuu sanii hin deemisa tuulfama seenaa jiraatani. Gaafa daan. La. Dhiisisan jakka. Wallaahi. Amaddiinaan deemeera bakka booddeedhaa bilbili. Akkanan jedhe. Laa wallaahi tokkuma tuuma seenaa jiraatani. Da'uu dhiisanii. La akkasan jedhe. Amaddiinaan deemeera bakka. Tu da'uu dhiisanii yaadatu wallaahi. An deemeera. Ayya kiyya. Nama na rabsin. Maallaqa koo dhaqinaa fuudha akka. Maallaqa qaqqee. Dhaqii fuudhi yoo mana fayyadu. Nama na rabsin. Miti dhaqinaa fuudhi. Laa waan taane dubbatu. Ciao bakka naa dawwan yeroo bakka deemtu qabaatti rifeensi keessaa. Deemishi. Ciao. Eessa bultadha? Laa san bakkeetti dhaqataa tokkummaan ilaan deemaa kiyyuu na bakka deemaa nama na rabsinii jedhee deema. Eessa bultu? Edana bootan bulu qaba. Mana hin qabu barra. Mana kee fadhee hin qabu bakkee bula ijoollee godhe nyaabale yookiin bakkee. Sikalee. Maalin mudii qabata. Ammoo mubaarak birii keessa dhawwatee akkam goone. Amaddiin. Warri waa talabachuu barbaadu. Wallaahi mubaarakattuudha. Tarkaanfii irrattuudha. Wallaahi mubaarakni ajjina lafa buusan. Qoye mee akka uummanni kawti nama biraan dubbisaa akka irra feelaata mee akka hin gaafannaa birrii. Rabne tokkuma rabne wallaahi rabne. Itti bilbila daareksii. Adaan gogaaftu malee nam tokkotti hin dubbatin nam tokkotti gadi baatee hin dubbatin. Obboleessa itti bilbili gaayee. Nam tokkotti hin dubbatin ittiin bilbila. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ya Rabbi ati mucichi kana.
Ati balaa kan keetti nama dhibtu mubaarakiin kana. Makiinaan irra taa'ee deema. Gommaa makiinaatti naan fanna daaftu. Si mana adda wallaa mubaaraki. Siin toliin siin darbin. Mana follow gochuun dagatinaa guys. Hundi keessan mana follow godhaa. Mana follow godhaa warroonni Dubai irraa kaargoo ergachuu barbaadan odaa uumaa adda addaa biyyatti galfachuu barbaadan lakkoofsi kun furfaanii Na walitinaa ta'u fideeyooti na walitinaa karaa sana bayinaa. Waa tokkotti nagatinaa waa tokko. Kottu gurra kee baaldii kana mo'itii godhi. Gurra kee xirinyii kana mo'itii godhi. Yaldeessa nama fokkaan kadhata. Hattu. Maali kun? Hattuudha ati nagatinaa hattuudha. Hattuudha godinyaa mubaaraki. Warroonni kaargoo kiyyaa ol galchaa. Kaargoo ergachuu barbaadan amaanaa biyya galfachuu barbaadan lakkoofsa kun furfaanii jala fuudhaa dubbisa. Akka amaddiin kadhachuu hojjannee nyaannu. Obboleessu karataan jiru masooqaa hojjetaa dabar dhamaa maaliin kaadhen of teenyee laataa dabar. ilaha illallah Muhammad Rasulullah kadhachuurraa Mube wallahi sinna rasul ilmu keeti bar ilmu keenna rasul dabar mubarak sillenji sillenji daageeti kan rasul kun sillenji bati Mubarak eddeeru bitti dhagaa indee maallaqaatti maal dhaga'u dhabe. Toofiik Dedoo kadhataa jedhee Ahmadiin nama 5,000 irratti wallahi taawwan nagaatti galatoomi Toofiik. Hiriyummaa wajjin hin qabnu wallahi baalageedhaati. Toofiik na wajjin haasa'ii. Wal kabajuu hin hafee. Birrii taadeen gadda'an birrii 2,000 faatuuraan qaba. Waa'ee kadhataa jechuu kadhataa maaf jettaati. Maa akkataa kana kadhachuurra hojjannee nyaannaaf egaa hargoo baannee. Ammastuqaa hojjetaa dabar maaliin kaadhe ammastuqaa hojjetee. Ammastogaa jetaan birrii amma birrii kee balfuu dhufe ubaari birrii taachaa wadiniiti dhiiti birrii kee. Ahmadiin beekamtii taatti fayyadamee hojjetaadha. Qaata kadhaa dhiise Toofiik maa maqaa balleessi taate. Wallahi kadhaan ijoollee arrabsiiti amma Ahmadiin. Kunoo Amma kadhataa dhaggeeffadha. Laa kiyyaanii mubaarii walii galanii dhufan kiyyaanii mubaarii walii dawwalaniiru la. Walii kunoo galanii Ahmadiin biraan jira Habiibi. birritti balleessuudha. Ade kiyyaanii kun alaa mubaarii waa'ee birrii haataaf nama mootii godhata. Mootii irraa kaa'i mubaarii. Ati kadhataa jechuun qabdu ifama qabaatu Toofiik Dedoo wallahi mana sitti banan Ahmadi mana dhuban. Karattuun isin malee maaliin kaadhe mubarak si atillee kadhattuudha kadhataa oltu mubarak maal kadhaa keenya maa darbe ati giftii abaa waa ta'u ammastuqaa hojjetee jira dara. Ahmadiin dhaqii mana bana Toofiik Dedoo siin jedhe yaa hoola yaa gurra wakkallee gurra Mubarak guddoo. birrii isaa maaliif hin kennitu? Biriin irraa qabu seeraan naa gaafatu. Inni nuti funaanee sitti kennini yoo. Tokkummaa dhiisi mucaa kana wajjin qallachiisin annan dhiisi. Inni maal eessa birrii inni funaanee sitti kennin? Akkamitti Toofiik Dedoo kadhattuu jedheeni. Bakka birrii argitee dee birriin dide. Gaafadhu Agandaa qabee bareedu biritti nyaata jira bara biritti kuufata jira. gaafadhu kun waan gaafadhu. Yaa Mubarak ilmoo lachuu teessa beektaa ilmoo weetii obboleessa kiyya natti doorisineeti. Wallahi dhalchuutu dhalagee gogaa dhalchuutu dhalagee gogaa biqilchuutu biqilee naafata. Dhiisi naafa dhalchitaa Mubarak. Dhiisi warra ulfa qabda doorisinetti daangaan darbin daangaa rabbitti darbatta sitti mee. Ana ofii kooti biyyi dhugaa akka eelee biddaa quba. Mana gaarii kireeffadhee hin qabu. Hojiin hojjetaa masooqiyaa bakkeen mulaashii masooqiyaa hojjetaa oolee. Kiraa mana naa kafaluun geessu masooqiyaa jechuudha. Kan namni agarsiisu. Wallahi kiraa mana naan kafaladhu. Masooqiyaa birrii balamaan beeksisee jechuudha nyaata nyaadhamu. Kiraa mana kafaladhu. Ahmadiin birriin kee ilaa gidee isa dhumaatiif asitti malaa uummata irratti. Birriin kee birrii 90,000 abdii geetaachoo abbabee caalii irratti erge kana malee hin argine siin jedhe. Abbaan immoo itti kenneera jedhu riisiitii yaa fidaatu. Paaspoortii meeqaan baafteeffatti? Singal Kuma lama ta'u. Diraama 2,000 mubaarikitti ana ta'u wale faatuuraan qaba. Singal jedhaa Ahmadiin kun birrii si funaanee singal jedhaatti dubbatadhu. Birrii nyaate Mubarak nyaate warra tulfaa birrii mana yaalaatti bitooleetii kanaan walitti itti qofataan mallaqa. Ati warra dhiisi keessatti mi malee? Ahmadiin yaa hayawaan warra balqaa baadhama mansi godha. Waa'ee warra hangaatiin. Wallahi dhabama si godhaanu. Naana bushaa kalaqe. Malama mataa. Ahmadiin callistu. Doktoroo maali? Gama maffee keessee. Okay, ayyeeshi. Ootale. Ilaana turre. Warra isaatii waan jedhin. Barada. Mubaarakiin raggatti warraa waan jedhin. Birii naa kenni. Birii qonnaa fide. Birii maallaqe. Si tuffatee deemeera. Maaltu uffatee deemu wallahi keessaan kan naqa keessaan gadi kan naqaan immoo. Argitee si tuffate. Ayi Mubaarak rabbiin niisin haqqii mucaa kana. Wallahi rabbiin niisin. Rabbiin niisin. Maa Mubaarak funaanee sitti kenne dhowwatta. Warra isaatii. Wannan si gargaaru. Waa tokkoon si gargaara dhaga'i. Warra isaatii waan jedhee isaa wajjin rakkatnaa
Warra isaati wajjin agarsiinaa. waan kabajaa kee maal abda? Kabajaa kee tu warri maal keessa maal nawwin gaafa birrii koo nyaatu. Wajjin nyaataa ture maa? Maal nawwin gaafa wajjin nyaataa ture fedhii hunda ariitu yoo mataa ta'an dantaa siin qabuun. Hunda Fedhii mubaarak birrii isaa. Fedhii ama wajjin nyaatan warra wajjin nyaate fedhii waliin nyaatu. Waliin galu waliin galu asitti waliin galu. Mubaarak irraa. Walii galtee dhiibattee hattuun hattuudha. Kalas ammaan booda Mubaarakiin walii gallee rakkatna. Mubaarakiin walii gallee rakkatna. Qoy kaat. Irraa fuuna Mubaarak irraa. Dhaggeeffadhu. Mubaarak si tuffatee ba'e. Isa jalqabaa si tuffatee ba'e. Ani maallaqa rakkadheeraa bakkeen bulaa jira innaa walitti sii qabe ijoollee irraa. Mubaarakitti birri immoo kunoo toofi doon beekaa birri 3,500 qoy galmeen ilaalladha. Galmeen ilaalaa qoy. Galmeen ilaalaa qoy. Daataa waliin galmee ilaala. Kunoo waayifaa banaan jira kunooti galmee ilaaluufanii. Birri 40,000 naawwii jabal irratti dabarseera. Isaa gizeenuu 10,000. Abdii Geetaachoo 10,000. 60,000. Xaayiroo 10,000. 70,000. Toofii Deedoo 10,000. 80,000. Mubaarak 20,000. 100,000. Iluun 10,000. 100,000. Gooddanyaan naawwii tokko 10,000 kenne. 120,000. Mucaan 10,000 kenne sun eenyuun tokko ijoollee gaafa sana namni jala jirtan. Isaaq jedheera Isaaqiin jedheera. Maammee UK maammee UK aaw maammee UK dagadhe ka. Kunoo jala jira. Kunoo maammee UK 10,000 kenne laa kunoo soba jedhu kunoo jala jira jechuudha. Kunoo maammee UK 10,000 130. Maammee UK aaw eenyudha tokko kan 10,000 kenne 150 birichi gaafa sinan dagadhe. Neera kuma kudhan Toofiq Dedoo. Toofiq Dedoo jedheera Toofiq Dedoo 140. Kan maayir naawwii kenne kan maayir kenneera. Irreegeeras. Okay. Mubaarak kuma kudhan kenne. Mubaarak 10,000 kenne 150. 150 birri Itoophiyaatti meeqa Toofiq? Marcos. No Marcos hin kennine mitiire. Marcos waan kenne natti hin fakkaatu. Kennine Marcos hin kennine. 150 birri Itoophiyaatti meeqa? 3,500. 3,500. Okay, anis indagana 5,000 itti dabalee itti ergeera. 5,000 irra jirti jechuudha. Itti ergeera itti dabalee silallee ni muufanii iccitiin itti ergee inni immoo fudhate mitiire anis 5,000 itti kenne jechuudha. 5,000 ergee laasiyana sila inni nu dheera. Kaleessa immoo ani hin argine malee gastii keessaa Amaddiiniin buusiin aan jedhaa ture Mubaarak eeganni dhibbaqatee ba'e dhugaan hima. Maaliif buusiin aan jedhe modiitara qabaa dhufee si buusee Amaddiiniin tokkummaa si buusee dhaqee jechuudha. Modiitara mana kana qaba. Wallaahi hin buufne immoo buusii jedhaa ture. Amaddi immoo himatan qabaa beeksisan qaba jedhaa ture. Inni maaliif Amaddi itti naaf akkana jala deeme adda lagatu. An piroomooshinaa hojjetatu hin jira akkaawuntii beeksifatu hin jira Mubaarak jala deeme jechuudha. Iluu reegeera ijoollee iluu reegeera jedheera iluu jedheera. Birrii 150 jechuun birrii 3,500. Paaspoortiin meeqaan galmaa'e deedu? Dhibba 450 kuma dhibba 450. 3,000 okay. 1,100 qabaa jechuudha Mubaarakiin biraanne. Awwaleen birrii kennan kenna jedheen ture kenneera awwaleen birrii san. Hin kennan. Okay. Hin kennan. Maaliif 1,600 sana kennu yeroo inni bakkee bulu kanatti? Toofiq wajji walii galtee dhoowwatte mucaa kana wallaahi rabbiin ni su'e. Kuma lama kanatti kenni naan harkaa itti naa galchi ganaman keessa kenni jedhee Mubaarak balaanatti buuse dhufe. Natti awwaltan malee Amaddiin sitti awwaltu malee naa itti awwale kachumaan baaturaan qaba ammaan. Mubaarakitti san awwal. Baabtuu mucaa kanaa maanni birrii mucaa kanaatii Toofiqii fi Mubaarakiin bira jiru uummanni Oromoon gargaaru. Yoo immoo jedhisi. Mubaarak amma tuffatee ba'e amma Mubaarak birrii ni kadhatu tuffatee ba'e. Rakkoon jiru kana. Amaddiin maal wayyaa tokkummaattis Ani yeroo uummata Oromootiin gargaareera. Dalagatu Amaddiin miidiyaa irraa badee naan waadaa seenee miidiyaa irraa badee. Paaspoortii galmaa'ee miidiyaa irraa amma paaspoortii irraa bahutti amma galmaa'ee paaspoortii fudhutti miidiyaa irraa badee hojii galaa innis inni immoo Mubaarak immoo maallaqa kana nyaatee gaafa inni harkaa adabu uummanni Oromoo waan baay'ee itti baasu maal uummata Oromootti tokkummaati. Itti qabsaanu qabsoo itti bananu. Okay, si gargaara irraa inuma kenna. Manatti banattaa suuraa isaa gad deebiftaa. Amma sa'aatii kanatti birri maallaqa miti kan si barbaachisu Amaddiin qabsoon. Maallaqni barbaachisa tokkummaa bakkee buloonni suuraa kan deebisee rakkataa tokkummaan bakka buluu qabu mana hin qabu. Ani suuraa isaan fidee gad deebisa kan manni maallaqa kana kennutti.
Wallahi Ustaz abbaan nagaa. Laqni qaqqabne ni ote ani Mubaarakin birre maallaqa kiyya gaafadhan fudhaa. Hin qaqqabne maallaqni kennite kunoo mucaan qaqqabne bar. Amadde sin qaqqabne maallaqni? Hin qaqqabne. Okay. Kuma kudhan kenne dhugaadhuma rabbii bar kuma kudhan sii kenne maammeen bar. Baay'een gade dhugaa rabbii. Amma akkam goona ree? Maal goona amma tarkaanfii nuti fudhannu maal akkamitti anoo waa'een birrii mastoqaa Mana koo fooloo godhaa hojjetaa jenne mana fooloo godhaa hundi keessa nutti muddaa fooloo. mastoqaa si nyaataa kun mastoqaan hojjetaa biritti nyaadhee bulu mastoqaan malee Kunoo san birrii namarraa sii funaan yoo ta'u namatti kennite bira hafta akkamiin godha ree san namarraa sii funaan. maashii mubaarakiin kana maal goona chiif walchaa qaba dawwala walii waamee tokko qoyi dawwala. Dawwal mee ti dawwal yee. Astaghfirullah, astaghfirullah. Timeme atum timeme intina karbo ke mana bek seperti beri dibba jati gini tuh itu. Amadde ne na bet kita anjir ana gafa targi ko tiaba sandari bitu ran fena bagi sur gapan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mobe, usai malah kan itu mungkin itu mobe pakai bulan. Usai malah kita mana nak kafalte, malah kau ni apa masalah wah lulisa warbat itu ada bisa kalian dulu. Dah. Oke akkas. Ti bilbil amma mo irra bilbil ena sa galgal kibti mo irra bilbil. Akkas. Where are you? Innumne Jom golar. engon. Wala mo jadi. Wallahi innum kan biraati kun. Kasa anjir beka di darah, bar sedang di darah ta. Kesan gari naan jedhe argite. Kalaan jiru. Mana macam mana? Wallahi Rabbi mesti cari ukur mana. Ma Rabbi nanti itu. Abono micha baaramaa kana abbo wallahi. Pada genggawa dua ni huti pada nanti nak ambil ber. Wallahi nanti nanti erga serap agak dengan kebat erga tu nunggu komentar tu kum. Nenggabat. Wallahi akkamiyyuu hin gabbatte wallahi. Erga isa berarti. Ini mah era fagar kan Ego memberechu. barkin biraa deemte wallahi hin gabbatte yakka hin gabbatte yusi. Irriba gaarii dhabte fakkaata. Erga Samiraan natti dhufte wallahi waa'een kootiif keetii dhumateera. Maqaa koo waa'een maqaa kee waamu gara booddee na sodaadhu. Ashaadaataa deemi gara booddee. Laa ilaaha illallah. Sampai macam mana? Ilmu kabdu, ilmu dah mana kabdu? Amma kira fahira. Dengan dia gawas itu kusat kalau ada bini kau jadi itu ruza bete itu dah itu bini bete itu dah itu. Kalau berada usah be. Anak miti jurusan nanti bekam tiga bekam tu mau kabdu. Tu kira sih biasa jualan itu dari situ loh. Seni gimti jimma. Para jim. Nama mereka itu loh nan. Masa sih rabu itu loh nan gapa kan? Kasar rawa tu loh. Nama miti. Hari bekam kau nanti. Ini akam orang tu bakti tiba randa tina kete miti. Jazakan kira bini ilmu kecil. Pada bisu jera. Malah kan kau sibera juru nanda bisa. Wansi sibera juru. Hak kan kau nakin. Yung na kayo dati mo ambasi naman siguro ito pas sigal tabi ka nagisa. Biyo ta ro bagisa bulo kam tegal dala uba kaban not. Mo tumma ko na kaban. Sigale. Indra katta bur. Ruguma ruta gafa rukum satu anak tena bitu ada nambi tege sera fille mubaraki. Baru za bitevi. Keki bitevi. Keki na bitenan. Keki sena mera Bilbil amma soto bilbil. Itu bil amma serra bil ada bil ada gafa tu sagade. Ada bil. Male ruza nya tege beta. Keki sena mera jere ber to kumane ke wasri. Keki nya te ruza nya tege. Di ruza luku. Keki sena mera na bitenan. Keki amma tege bitevi. Keki suratin. La rukubatu. Ide sana rukubatu. De rukubatu. Maalan seenaa me. Keki sena mera jere na bitege sif. Ide rukubu. Anti Amadi mana tekan lebani tu tecudat. Eh Oh, wallahi. kanto ko masto kawo ege seo jachi sen Waan ati mubaraki. nyaachifte gara siima kabbalwe. Bar dimin apa mana manu ni aci sera bar dimin tipsi. Ini nyade ram. Mesti ni nyade ni jirum. Beri Inni kun masuudha nyaata ta'a sila. beri tahu tu beri kulla bursa kulla tina beri boleh semua cuma lewat tina benjur. Amma se beri tai. Simarraa fuudhan ga'an jedhu. Eh, fijeda. Masuk aja jadi miten masuk aku mau Bilbil jadi bar. itti bilbil. No. Mati oolaa gurra gundoo afaan kana irraa qaba. Isheen jira isaan jiru dhaabeera. Lah. Eh, Lah itti wan. bilbil. Sagaleetti qaba ammas. Akeekkachiis. Mube.
dhaggeeffadhutti hima. Tokkoffaa amma kee mul'ata lammaffaa biyya kana keessatti yookiin obboleessi yookiin obboleettiin qabu ijoolleen oromummaan uumamuu gargaaree si nagaaniiru. Oromoon fayyaan sitti duulaan jiraa kan kee balleessitti quba qabaadha. Lamuu akka itti gadi baatee abaaboo kadhattu hin jiru. Si galee giiftii illee namni sitti kennu hin jiru. Birii kan kun nyaattee hin jechuudha. Namni abaaboo tokko sitti darbu hin jiru quba qabaadha. Irra akkattaa maallaqa kan kooma galchifatu kottu gastii tokkummaarra jira. Kottu irra akkattaa booda walaa laa dhaggeeffadhu beelessitti buute akka qabnu lutu rabbii samaayiidhaan dacheedhaan garagalchee beelessitti bu'a. Ati immoo geemiidhaan jiraatta nan beeka dalagaan kan geemiidha. Si galee hojii tokko hin qabdu. Karaan illee sitti cufamee jira. Irra akkattaa kottu gastii tokkummaarra jira kottu. Tu biddeen sitti cufamee. Laa uummata keenya. Namni kumni afurii dhibbi tokko jirtan kun mina allabbat istii fooloo binne daraara. Fooloo godhaa mee mana uummata keenya fooloo godhaatti mana fooloo godhaatti dhaggeeffadhaatti tokkoffaa waliin itti himu.